warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtan. Nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jecha rantana qophii lama wal duraa duubaan kan isiniif dhiyeessu ta'a. Qophii kana isinii dhiyeessuun kan isin faana turu an Fu'aad Jaamiiti. Amma dhuma qophii keenyatti nu hordofaan affeerraa keenya. Qophiin durarratti qabannee dhufne waa'ee ispoortiiti. Senegal fi Egypt jidduutti geggeeffameen morkii yeroo dheeraa booda Senegal injifachuun dhagahame. Taphattoonni Senegal gammachuu isaanii bifa haarawaan ibsataa jiran. Senegal Egypt mo'uun shaampiyoonaa waancaa Afrikaa 33ffaa tartee jirti. Tapha xumuraa irratti waancaa Afrikaa 33ffaa Senegaliin Egypt mo'achuun waancaa fudhattee jirti. Tapha xumuraa waancaa Afrikaa 33ffaa halkan kana Senegal fi Egypt gidduutti geggeeffameen. Senegal Egypt rukuttaa hamaa irratti geggeessuun mo'attee jirti. Shaampiyoonaa waancaa Afrikaa 33ffaa tartee jirti. Tapha kana irratti Sadio Mane gahumsa ol aanaa argamsiisuun Mohamed Salah boo'ichaan yookaan imimmaaniin dirree keessa ari'e. Kan qabanne dhufne waa'ee hidhamtoota lammiilee Itoophiyaa Saa'ud Arabiyaa keessatti hidhamaniiti. Lammiileen Itoophiyaa Saa'ud Arabiyaa keessatti waggoota lama oliin miidhaan jajjabaan irra gahaa jira. Lammiileen Itoophiyaa Saa'ud Arabiyaa keessatti waggoota lama dararaa hamaa keessa turan guyyaarraa lubbuun namoota 5 hanga 7 akka dabraa jiru dhagahamee jira. Guyyaa kaleessa obboleessi keenya tokko dhukkuba onneetiin qabamuun ji'a 6 ol dararamaa kan ture lubbuun dabruun isaa dhagahame. Obboleessi keenya kun ji'a 6 ol kan dararamaa ture yaala tokko malee lubbuun isaa gatii dhabuun osoo dararamu guyyaa kaleessaa afaanii funyaaniin dhiigni dacha'uun lubbuun isaa dabree jira. Guyyuma guyyaan lammiileen Itoophiyaa adamsamanii gara mana hidhaa Shumeesii fi manneen hidhaa garagaratti awwaalamaa jiru. Dhimma kana irratti ambaasiin Itoophiyaa fi mootummaan Itoophiyaa afaan qabachuun lammiileen isaanii kun rakkoo garagaraatiin dararamaa jiru. Itoophiyaa keessatti lubbuun nama gatii dhabuun akkasumas lammiileen Itoophiyaa biyyoota adda addaa keessa jiraatanis gatii tokkollee qabaataa hin jiran. Mootummaan Saa'ud Arabiyaa yeroo baay'ee akeekkachiisa kennuun lammiilee Itoophiyaa kana kan dalagachuuf biyyaa bahan adamsanii qabuun seeraan ala kan biyya seenanii fi seera kan qabanis irratti xiyyeeffatee jira. Garuu gama mootummaa Itoophiyaa fi imbaasiin wanni dubbatamaa jiru takkallee hin jiru. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya namoonni miidiyaa Oromoo hordoftanii fi peejii garagaraa qabdan sagalee uummata kanaaf akka taatan yookaan sagalee ijoollee mana hidhaa Saa'ud Arabiyaa jirtu kanaaf akka taatan kabajaan isin gaafanna. Halkanii guyyaa ajandaa godhachuudhaan dhimma isaanii kana jabeessitanii akka falmitaniif kabajaa guddaadhaan isin gaafanna. Harree qophiin irraa qopheeffannee jiru kanuma amma qophii biraatiin walitti deebinutti nagayatti.